Qaalin keenyu akka ta'e immoo sirriitti argeera. Harka haadha manaa kee yeroo dhungattu nyaachuu malee maaltu si hafe? Maatiin kee qaaliin maal akka si dhoskan hin beektaa? Maalinni fitnat. So'aandaan keessaan gurbaa hiyyeessa sanirraa akka ulfoofte dhageessiftaa? Asii deemi. Dafi. Amma hoteela kana dhiisaa ba'a. Amma maal akka uumamu sitti himu Abbo Abbaas. Jalqaba dhiironni 20 mana guddicha Deemirkaanii keessanii seenu. Askootti damma koo. Waan ati barbaadde siin kenna maatii koo hin tuqiin. Dhiisi. Baay'ee barfatteettu Abbaas Deemirkaan. Jalqaba mucaa kee Sohaandan kutaa ishee keessaa fudhannu. Mucaa koo! Maal godhaa Sohaandan? Ati ilma kootti araara agarsiisteetta? Nuti sitti hin araaramnu. Maatii Deemirkaanitti sin araaramnu. Lubbuu ilma koof qarshii kaffaluu waan dandeessu sitti fakkaata Abbaas Deemirkaan. Maallaqni lubbuu ilma koo bituu danda'u biyya lafaa irratti gonkumaan jiru. Ajjeefamu? Dhiisi amma na ajjeesin. Akkuma koo gadda du'a mucaa isaatiin dararamu qaba. Intalli koo ulfoofteetti. Daa'imni dhalachuuf jirus kan ilma keetiiti yaadde kudureeti. Mucaa koo hin tuqiin maaloo. Duraan iyyuu ani beekeen ture.